Harka fuunee hordoftoota walabummaa News Network oduu yeroo kanaas dhageessifnaa dursaa hangafoota oduu. Roobni idileen olii roobuun miidhaa lolaa dhaqqabsiisuu danda'a jedhame. Ministeerri barnootaa yuunivarsiitiileen kamuu caamsaa 17 bara 2013 irraa eegalee yeroo murtaa'eef akka barattoonni mooraa gadi lakkisan ajaje. Mooraa leenjii Hursoo keessaa leenjitoonni waraanaa miliqan. Kunniin hangafoota oduuti amma oduu bal'inaan. Roobni idileen olii roobuun miidhaa lolaa dhaqqabsiisuu danda'a jedhame. Komishiniin hooggansa sodaa balaa federaalaa roobni cimaan roobuun bakkoota garaagaraatti lolaa miidhaa fiduuf qaqqabsiisuu danda'a jedhe. Akka raagni meetirooloojii biyyoolessaa ibsetti naannoo Oromiyaa, Gambeellaa, Beenishaangul Gumuz, uummattoota kibbaa, Amaaraa fi akkasumas giddugaleessaa fi lixa Tigraay bakkoota tokko tokkotti roobni idilee fi idilee olii roobuu ni danda'a jechuun ibse. Akka ibsa komishinichaatti Harargee lixaa, Baalee, Arsii, Boorana, Gujii lixaa, Shabalee, Afdeer, Liiban, Dooyyoo, Faafan, Daawwaa, Hadiyyaa, Walaayittaa, Daawuroo, Gaamoo, Sagan, Silxee fi Guraagee akkasumas magaalota Dirree Dawaa fi gandoota naannawaa ishiitti lolaan balaa geessisuu danda'a jechuun ifoomsee jira. Komishinichi itti dabaluunis raaga meetirooloojii kana hubachuun hawaasni of eeggannoo barbaachisu akka taasisu dhaameera. Ministeerri barnootaa yuunivarsiitiileen kamuu caamsaa 13/2013 irraa eegalee yeroo murtaa'eef akka barattoonni mooraa gadi lakkisan ajaje. Haala yeroo ammaa biyyattii Impaayera Itoophiyaa keessatti ta'aa jiruun biyyoonni addunyaa dabalatee lammiileen Impaayera Itoophiyaa filannoo dura waliigaltee biyyoolessaatu dursa jechuun ni yaadatama. Mootummaan abbaa hirrummaan biyya bulchuuf afaan qawween carraaqummoo filannoo kijibaa kan addunyaan balaaleffattee jirtu kan ulaagaa filannoo hin guunne uummata afaan qawween dirqama kaardii filannoo akka fudhatan. Waajjiraaleen mootummaa kamuu namni hojjetu kaardii filannoo hin fudhanne taanaan hanga waardiyyaan balbala irratti deebisaa jirurra gahamee jira. Akka maddeen keenya nuuf himanitti yuunivarsiitii irraa nuuf himanitti barataan yuunivarsiitii kamuu caamsaa 17/2013 booda yuunivarsiitii keessatti argamu akka hin qabne yeroo murtaa'eef kan jedhu beeksifni dhoobamaa jiraachuu barameera. Sababiin barattoonni yuunivarsiitii lakkisanii akka bahan godhamaa jiru immoo haala yeroo ammaa biyyattii keessatti deemamaa jiruun yuunivarsiitii keessatti jeequmsa ka'uu mala mormii biyyattii mudachuu danda'a kan jedhuun akka ta'es maddeen keenya nuuf himaniiru. Yuunivarsiitiileen kan cufaman caamsaa 17/2013 irraa eegalee yoo ta'u hanga yuunivarsiitii nageenyi biyya keenyaa mirkanaa'ee isin waamnutti bakkuma galtan turtu jedhamanis himamaa jiraachuu odeessi ministeerri barnootaa yuunivarsiitiileef ergeen yuunivarsiitiin hundi hojiirra oolmaa isaaf beeksisa baasaa akka jira barameera. Mooraa leenjii Hursoo keessaa leenjitoonni waraanaa miliqan. Mooraa leenjii raayyaa ittisa biyyaa Hursootti argamu keessaa loltoonni 87 ta'an miliqan jedhame. Sababiin miliqanii baduu loltoota kanaas dargaggoonni dirqiin fedhii malee naannolee irraa walitti qabamuun leenjii waraanaaf kaadhimamuu akka ta'es barameera. Dargaggoonni harki caalu mooraa leenjii waraanaa garaagaraa keessatti leenjifamaa jiran guumuunfamanii akka maatii biraa deemanis baramee jira. Oduun yeroo kanaaf qabnus kanumaa.